شاء الله إن أرجتان بإذن الله واتكما أمو مانجن إن شاء الله مانجن ثاني أكسي إن شاء الله أنا جنة جرتني ياسين السلام عليكم أستاذ ما جرتو الحمد لله انجرا ما جرات mootummaa kana dalageen jedhin jiran attakka wanni mootummaatii miti jira phenxoocheno phenxe malee attakka kiristaanochi jechuufi malee amaaraa miti waaqeffataa miti mootummaa miti paartii badhaadhinaa miti juntaa shanee miti kiristaana dhiifama naam narratti qabee kanuma namni gaafa waan tokko gochuu dadhabee waanuma danda'u godha. Dalagaan gadhee akkanuma hattuun dhokatteetuma nama hatti. Kana ammoo wanni nuti godhuu qabnu silaa hima iyyinaa nuti iyyineetuma cal'ifnaa. Waan kana ka'ee irratti hojjetuu qabu warra majlisaati. Majlisni naannoo Shaggar Dheengadduma abdii fudhatee gamoo magaalaa Shaggarii fi maallaqa sassaabaa turan abdii fa'aa wajjin. Har'a garuu majlisni yoo akka waan kanan sakattaane mootummaadhaan harka waliin naqatanii abdiin amma osoo dhibamee jiru osoo akkatti miidhamee jiru yoo kiristaanummaa kamiidhu taate ragaa tokkoon alatti hidhatti ni gala. Garuu osoo inni badii tokko hin qabne haala kanaan irratti raawwatamuun warri majlisaa callisuu hin qabu. Wanni nuti goonu yoo jiraate wanni nuti dubbannullee yoo jiraate warri biyya keessatiif biyya alallee haga tokko nama of duraa qabna jennee yaanna yoo abbaa gaarii qabaanne abbaa nu dubbatu qabaanne waan kana majlisni irratti dubbachuu majlisni sakatta'u eessumattuu wanni bahu hin jiru waan biraatu soqanii baasaa jiraniimi ima baasaa jiranii ka biraatu kunis bahuu qaba lubbuu namaati irratti wanni adeemsifamaa jiru kuni akkana taanaan eenyu wal dhiisa nagaan Itoophiyaa keessa abdoon umrii guutuu Nabi Muhammadiin arrabseetuma jiraachaa hin jiru. Itoophiyaa tana keessa magaalaa tana keessa jiraachaa hin jiru. Nuti akka isaaniitii miti harkaan dhedheerannu nama dhagaa afaan nu kaa'e. warri amma seentan jiran keenya eenyu maal jettanii maal isa maqaan isii dini maal jedhanii waan nama waan naqan kana. Asidii maal jedhamu dimi. Asidii so isa san irratti dhangalaasan irratti naqanii jechuudha. So akkasii naqamuun naman dhibdu wayye. Bitadhaa isin. baafachuu taanaan ustaaz amma baafachuu taanaan nuti fudhatti isaa waa tapha nutti fudhattu nuti garuu waan nu daangessuuf faatu jira akka kan jedhaa Rabbii keenya nama daangeessa wallahi zayitii. Yaasin neetworkiin kan hojjetaa Networking kan jiru yaasin. Cal jenneetuma jeenye. Ajaa'iba. Baatirii asiidii. Dhiifamuu hin qabu Networking keessatti kan warri jiru biyya yaasinoo. akkuma amma yaasin jedhe warri gareen majlisaa waan kana irratti hojjetamuu qabu ustaas dhugaa rabbi akkamitti namni nama Jiraatu yeroo qaama akkana miidhaa namarraa hin gahu waan baay'ee nama wallaahi bakka ilaaluun nama sodaachisa. Shabakaa yaasin sirriitti na fakkaata. Assalamu alaikum. sababa yaasin Eenyu dadha? Subhanallah. Haa? No. Majlisa eeguun nurraan barbaadu baatu namni kun hin beekama taanaan kan isaa carraan isaa kana ta'uu qaba. Kana dura Absa. Oromummaa yeroo jarri murtaatti hojjetan majlisa harkatti dhiibne federaala harkatti akkas dhiifne irraa hin ga'a qaamni seeraa dirqama kana sabaate baatu baachuu baatu garuu namni sun hin beekama taanaan nuti tarkaanfii irratti fudhanna. Nuti islaamummaadhaaf lubbuu keenya hin kennina. Foon keenya dhiisaatii lubbuu keenya hin kennina. Abdii foon isaatu inti isaan luqqa'e garuu lubbuu keenya kennina immoo. Absolutely. Shakkiin qabdu.
baasan jarri baasuu baatan kanuma abbaan ustaada arraasa baata. akkuma Ahmad jedhe ustaada wanni biraa tokko hin jiru. Eh, Waliin dhaabbannee waliin wal dhageenya wal dhaggeeffannee guma baachuudha wanni biraan jiru. Eeggataa wallee dadhabni mootummaanis akkana nuu godhi jennee iyyaa ooluu hin hin dandeenye. karatan. Wallahi Jira yeroo hunda boo'uun kun nu baasaa hin jiru. akkas. Ajaa'iba. Mootummaan biyyaa bulchu nutis wal bulchina. Inshaallah. Nama hubatu. Maa majilimnis mee qooda isaa mee numa daallaa bara kana mee majilimnis qooda ni ba'atu muslimummaan ijoollee waan biraa dadhabne akkuma yaasiin kaajatan bakka wanti Mootummaan taragaa qabduu hin baasu jira keenya. Mootummaan du'uma lakkaa waan takka mootummaan waan ragaa qabduu ka beeku waan takka hin godhu. Bira futaata mootummaan. Mootummaa maal isa galcha waan dantaa keessaa qabu malee aatis numa baatu. Tokko si gube atis gubu si ajjeesu numa ajjeesu. Waan takka akkan akkasi ka. Harki wal dhiqa jedhaniif haragaa. Fa'ataduu bimisli ma atadaa alaykum. Mate. akkasumalee nun baasu ustaada akkasumalee yeroo hunda teenyee baloo akkana ta'ee baloo akkana godhe hunda wallahi Kiristaanummaan jaalala. Kiristaanni jaalala. Nama si jibbe. Nama si dhiyees kanniif. Eenyu akkas jedha. Kijiba. Kiristaana kamtu wangeela dalaga. Maali? Silaa kiristaanii wangeela dalage abiyyiin kiristaanaa miti. Afitu jiru maali? Fannoon kiristaanaa miti. Maal jechuudha? durii kaaftee ilaa ammaa addaa wanti addunyaa kanarra dhaabu wanti dhiiga namaa gadi naqu jaratti malee eenyu jira takka keessattuu isin biyya keenyaa kun bineensaa olii mul'attee namatti hin deemtu dukkana keessa deemte namni dhiirri ifa ba'ee tila namatti dubbata kun jaamaadha ijallee hin qabdu homaallee gochuu hin dandeessu inshaallah dukkana immoo dukkanumaan ofirraa dorgan akkuma kaan dukkana keessa dhaabatee waa balleessu hama rakkoon tokko hin jiru. Hama rakkoon tokko hin jiru. Waa balleessuu ta'a namni waa balleessuu hin dadhabu ustaada waa tolchuu dadhaba malee. Inshaallah. warri haqaa bakka hundatti mirgi isaanii numa sarbamaa qaamni isaaniis numa miidhama lubbuun isaaniillee hedduu isaanii ni darbamas kuni waan beekamaadha jechuu akka waliigalaatti takka garuu gufuu fi gufaanni shirri hawaasa dhugaa diduu barbaaduutiin xaxamuu takka dhugaa daangessee dhugaan hawaasa bira akka hin geenne dhorkuu hin dandeenye haqiqaan jiru isa kana jechuudha shirri isaan jireenya isaanii dhiisanii itti deebi'anii xaxanii har'a immoo obboleessa keenya irratti raawwatan meebi waan haaraa isiniif fakkaachuu danda'a kun waanuma kaleessa darbe ergamoonni hundi warri miidhaman sun qaamuma isaan keessatti dhalatanii fi irraa dhalatanii kan isaan miidhamaa turan malee diinota biyya biraatiin miti kunis sababa hanqina maayindiseetiin isaanii sirrii hin jirree fi obboleessa isaanii kan waliin dhalatan kayoo ilaalchi isaaniis garagara ta'e walii danda'anii silaa waliin jiraachuu danda'an akkana gochuun kufaatii gama amantaatiin illee beekumsoomaa dhabuu isaanii agarsiisa lammaffaa immoo namooma dhabuu agarsiisa haqiqaan jiru isa kana akka waliigalaatti akkuma qabsaan oromoo jedhe beekta qabsoon itti fufa qabsaan immoo ni kufa namni gaafa waa eegalu bakka sana dhaabbata achitti fufi mitaattan yoo jiraachuu sun taane du'u yoo taate waan an qabadhe yoo ilma qabadhe ilma kiyyatu qabatee obboleessa qabadhe obboleessa kiyyatu qabatee kaayyootti galmaan ga'a takka islaamni waan irratti tuqame hunda irratti jabaachuu daran itti xiyyeeffatee hojjechuu fi kaayyoo sanitti milkaa'uu malee kisaaruun hin jirtu dhiiroo wanni beekamuu qabu isa kana jechuudha. Haasawaa dheeraan qabu ammaaf ijoolleen naannawa Finfinnee jirta yoo jiraata yaa'u dhaqaatii qaamaan ilaala. Wanni raawwatame egaa waan ijji keessan hundi argu waan ibsuun isaallee nama dhibu nama rakkisu waan ilma namaa akka isaa irratti hin raawwata jedhamee hin yaadamnee fi hin yaalamne isin eegalee waan akkasiiti.
akka waliigalaatti egaa yaa sanumarraa dubbataa jirtan صح Akkam jirtu nagaa keessanii ustaas hundi keessanii. نجاح akka asaa dabalataa taasifnu barbaadeeni. Wanni abdii irra wanti jedhe amantaadhaan waliin qabatu odeeffama feesbuukii irrattis kan jiru kaasee jira. Kabraa haala poostii godhee jira. Waa'ee amantaa waliin wal qabatu miti. Waan addaatidha. Saniifuu kan itti namnes asiidii osoo hin taane zayitii danfifamedha. Saniifuu ijoollee musliimaa waan hin taane poostii gootanii jirtan yoo jiraattani waa'ee amantaadhaan wal qabatu irraa kaasa. Baguma rabbii isa baase kana qofa hawwi keessan wanna godhaa ibsaa malee ijoollee amantaa kiristaanaa akkas godhe akkas waan jedhu warri gootonni keessan piliis kaasaa. Maaliif jennaan yoo dhugaan taane amantaa namaattis daangaa darbuun akka amantaa keenyaattis dhorkaadha waan ta'eef inshallah akka garee shaadaatti kanumas ni jenna nuti itti aanee siquudhaan yookiin immoo waan kana qootee adda kan baasu numa waan ta'eef jechuudha. Of eeggannoo akka gootan gamanumaa isinitti himuu barbaadan. Jazakumullahu khairan. Asiidis miti wanti nama gammachiisu keessaa zayitiidha. Alalaqallee hedduu nama miidhullee akka asiidii sana ta'u hedduu rifannee turrean illee ribaa kaasanii agarsiisanii asiidii kanaan jedhanii jalqabannaan bilbilus kana naan jedhani garuu amma namootatti siqee qaamaan sarraa odeeffate irraatiin waan kana odeeffadhee dhufe saniif adraa keessa irraa kaasaa musliimni waan sirrii waan gaarii gadhiisuu qaba malee waan hin taane amantaa walitti naquun barbaachisaadha miti isin jedha. Akkasi. بركات Ustaas Mariyaan wallahi hedduu sin galateeffadha. Anis kanan jechaa ture kana. Karanneen lubbuun jiraachuu qaba namni fayyaa ta'uu qaba. Addallee bariyoo kutaa wayii naa galuu dide faraanii fadha yoo galuu fi dide boruun galaaf jedhee amanaan. Innillee akkasuma jedhee na amana. Kanaafi deemee karaa malaa deemuu jira. Akka information dhufeettu kophaa akkaan dhaqee gaafadhee dubbii kophaan natti taate. So waan qaama tokko amma taate arruma gabbee mootummaa nuun himu. Biyyi tokko guwa rukutu jirtu fiifu gartee akkaataa itti ka'e eenyuun rukutee maalirraa rukutee waan kana adeemsaa dura ture deemtee lolli kun warratti ka'e miti. Kunis waan deemaa turee jira. Saniif inshallah afaan abbaarraa tola malee isin fincilaan dubbii xarafaa fuutanii hin deemina. Kan kana gammaddanis san gartee ajandaa mana guddifachuu taates okkee. Kan du'e fuun boochanii kan gartee miidhame maal boochan. Rakkina keessa yeroo fi namni hundi addunyaa irra du'aa jira. Inni waan nama naqus zeetii nama naqus kan rasaasaa nama rukutus yaani gartee guyyaa tokko fiifuu nama du'a. Mootummaan waan garii haqa kan jiru hin baasu. Lubbuu haa caaluutis osuma gartee jennu ka abalu eenyu abokaaddoo seeraan biyyatti kan beekamu kan mootummaa. So kanaaf inshallah numa baati dhugaan guyyaa tokko numa baa yoo arraboo baate guyyaa qiyaamaa numa baa. Sani inshallah lammi wangeelaas hin lallabna quraanaas waliin lallabna. So kanaan akkasii waliin jiranna we live as a one unity one nation one saba waliin jiraanna kanuma isiniin jedha ani anu halkan walakkaa achi jirti.